ajaa'iba fooqii shanaffaarraa utaaltee kuftee duute sababnoo mee viidiyoo kana laayik godhi sheer godhi dhagahamuu qaba nama lama bakkatti maatiin tokko dhabuuf deemaa jiru mee bareechaa caqasaa malumaatti iskiloor hin godhin iskiloor siyaa godhu dhaga himee ማክሰኞ ጠዋት ሰኞ ቤት ዋሉ አስተዛዘነቻት ምናምን አረጋጋቻት። ያቺኛው ቤቷን የምትገባበት መንገድ እየተዳደግን ነበረ እና ግሩፕ ያላቸው ልጆች ያው እንትን እያለን ነበር። ከዛ በአጋጣሚ እሷ ደግሞ ማክሰኞ ጠዋት ምንም ሳናስበው ከቤት ወጣ እዛ ሄዳ አምስተኛ ፎቅ ላይ ራሷን ጣለች። አምስተኛ ፎቅ ላይ ራሷን ጣለች ጀለሚ በሬዳ ኤኙን ቤቱ ኦቦሌቲ ከነገና ነቃንሲ አበሩ አዱንያ ጀለምቲ ፎቅ ይራኩፍቴ ገሰኒ ፎቅ ይራኩፍቴ ማነ ያላ ከሰ ጀፍቴ ለሚ አየ ሰበቢን ሲ ኩፍቴ ዱቴ ጀለሜ ኦቦሌቲ ሲ ኩኖ አሰረተር ጋርተን በቀሉ አዱንያ ጀለምቱ ጆርዳን ከሰቲ ገሰኒ ጆርዳን ከሰቲ ካኒሲን በቆቴ ጀለሜ ለፉማ ከ መዳሚን ሲ ማነት ጩፈ ጀዳ ኢንፎርሜሽን ይላሉ ጅራ isa adda baafannee ummata biraan geenye boqotte jedhamee jennaan obboleettiin si asirratti argaa jirtanu abarruu addunyaa jedhamtu immoo dhageessee rifattee gadditti himamee erga dhageesseen booda fooqii shanaffaarra baatee achirraa gadi of gadhiiftee jedhameeti mana yaalaa keessa jirti. Wanni nama dhibu immoo wanni baay'ee nama gaddisiisu imbaasii koominitii dubbifnee jennaan deebiin gaariin nuun kennamne. Doolaara kuma soddoma kan nu gaafatamne mana hakimii gilliitti kan mootummaa dhannee jennaan kan mootummaa immoo meerreen baasiin keessan nuun jedhee jedhamaa jira. Warri Libaanoon dhageessanii warri Beerut embaasii Beerut koominitii Beerut biraan naagahaa viidiyoo kana obboleettii keenya fooqii irraa kufte sana mana yaalaa mootummaatti dabarfachuudhaaf obboleettiin keenya waan waraqaan qabneef mana xalabaa keessa waan hin jirreef piliis nu qaqqabaati gara mana yaalaa mootummaa nu galcha haga dandeenye maallaqaan bira dhaabanna warri nageenya wal dhageessisa sheer walii godha waan jiru borguyyaa yoo rabbi jedhe borguyyaa wal geenyee hundi keenya iyyuu sa'aatii torbarraa kaafne dhimma obboleettii keenya qulqulleeffannee amma sitti sinii fideen dhufa isinis viidiyoo kana Adaraa keessan viidiyoo kana sheer godhaatii wal biraan ga'a. Maatiin tokko yeroo tokkotti nama lama dhabaa jira. Osoo obboleewwan keenya ta'e hojjenne yaaduun nurra jira. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Obboloota koo viidiyoo kana sheer gochuudhaan addunyaa hundumaa dhageechisaa isiniin jenna. Maatii tokko keessatti nama lamatu yeroo tokkoon dhabamaa jira. Maatii nama sadii ta'anii mana biyya Arabaatitti ijoollee hojjetan keessaa takka Beeruutii, takka Dubaay fi takka Joordaan jiraatu jechuudha. Isheen Dubaay jirtu baay'ee amma gaddi lama yeroo tokko itti dhufee waan gootu dhabdee baay'ee tokkotti dhagaamee jira. Kun baay'ee nama dhiba. Egaa ka maatiin keenyallee ijoollee ofii biyya Arabaan deema yoo jedhanii lakki jedhanii dhogguu irra osoo jiru gara biyya ormaa kanatti ergu nuti warroonni hangafoota dura dhufne lakkaa yaa quxusoota keenyan dhufinaa biyya ormaa waan akkanaati gaafa jenneen ofii keetii achi teechee maaliif nu dhoggitaa nus deemnee hojjennaa waasii gadi jirraa jedhanii ijoolleen obbolaan keenya hedduun quxusoonni keenya nu didanii biyyoota Arabaa kan dhufan baay'een keenya ni jirraa jechuudha. Egaa isaan keessaa obboleewwan kunniin jechuudha. Joordaan keessatti kan boqattee osoo waa tokko hin godhin osoo nuqqubsatiin osoo wanna tokko hin ta'in raftee hafte jechaa jiru. Mikinyaanni sababni isheen ittiin duute hanga ammaa wanti ifa ba'e hin jiru. Ofumaa duutee duuman argee akkanumatti jettii takka madaamin takka bishaanitti kuftee duute jettii takka osoo raftu duute jettii kun aga ammaa wanti ifa ta'e tokkollee hin jiru jechuudha. Isheen Beeruutii jirtu mooyyuu du'a obboleettii ishii Joordaanii gaafa dhageessu baay'ee rifattee of wallaaltee
fooqii shanaffaarra dhaabbattee gad of darbite jedhu. Wanti kuni hagam dhugaadha? Dhuguma ishiitu fooqirraa gad of darbe kan jedhu gaafii namoota hedduuti jechuudha. Hanga ammaa wanti beekame hin jiru. Hospitaala gillii yookaan immoo hospitaala dhuunfaatti geeffamtee yeroo ammaa kana doolaara 30,000 gaafatamtee jirti kan jedhamudha jechuudha. Imbaasii Peeruutii yookaan imbaasii Liibinaanii yeroo gaafatan immoo mana hospitaala mootummaatti nu dabarsaa yeroo jedhanitti mucayyoo waraqaa hin qabdu. Kun immoo maal akka ta'u Waaqayyo bichaan haa laaffisu. Viidiyoo kana sheeroolii godhaadhaa dirqama gargaaramuun irra jirta. Obboleettii takkittiin jidduu kanatti waan gootu wallaaltee asiin reeffa Joordaan galfatti moo asiin kan Dubaayii kan Peerutiitti jalaa kuftee yaallatti moo yeroo kana gadda guddaan itti dhaga'amee jira jechuudha. Kanaafuu gadda obboleettii keenya hundi keenya bira dhaabbachuun dirqama shamarran biyya Arabaati. Hundi keenya gola madaamii keessa yeroo jirrutti obboloota keenya miidhaa naganaa irra ga'e cinaa dhaabbachuun dirqama nu barbaachisa. Ogguma nuti illee cinaa dhaabbachuu dadhabnee sheer yoo godhame viidiyoon kun sababa nani viidiyoo kana hojjedheef sababa isin laayik gootanii sheer gootaniif obboleettiin keenya gargaarsa argachuu dandeessi jechuudha. Namni jabaan tokko dhufee guutumaan guututti sababa viidiyoo kanaan obboleettii keenya gargaaruu danda'a. Hanga ammaa maatiin biyyaa hin dhageenye yeroo dhagaan ni rifatu. Yoo rifatan immoo maatii biyyaatu nan dhaba kan jettu obboleettii takkittiin gamaa gamanatti waan gootu wallaaltee jaanjoftee jirti. Baay'ee wanni akkana Waaqayyoon namatti fidini. Kana Waaqayyoon nama haadidu malee baay'ee ulfaata dhugaan siniin jira obboloota koo. Wanti akkanaa kun baay'ee ulfaata. Ani dhageenyaan dhugaa baay'ee natti dhagahame. Biyyoonni ormaa hamtuudha. Biyyoonni ormaa badduudha. Biyyeen biyya ormaa badduudha. Keessattuu shamarraniif gara jabeettidha nuuf gara laaftu biyya ormaatuni. Kanaaf obboloota koo asumarraan dhaamsan isinii dhaamuu obboleettii keechan quxisuu kan biyya Arabaa nan dhufa jetteen sin rakkistu yoo dandeechan gorfadhaatii biyyatti hojii ishee madaalu banattee haa hojjettu. Maallaquma achitti ishii gargaaraa jajjabeessaa malee biyya ormaatitti shamarran baay'ee qabna, ijoollee dubaraa baay'ee qabna jettanii biyya Arabaa hin erginaa dhugaa. Namni maallaqaan hin bitamu. Lubbuun ilma namaa maallaqaan hin dhuftu. Namni akka laayyeetti hin argamu. Biyyoota Arabaa maallaqa arganna jedhanii obbolaa ofii biyya ormaatti erganii haala kanaan gaafa reeffi isaanii du'anii jiraan isaanii dhabame reeffi isaanii mana biyyatti galuu dadhabu ijoollee baay'eetu jira. Yeroo ammaa bara kana keessattuu shamarran baay'een isaanii kanasitti dhumachaa jiranidha. Waaqayyoon kana nama haa didu, kana nama haa oolchu siniin jedha. Egaa viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hundi keessanuu addunyaa guutuu dhageechisaa siniin jedha. Viidiyoo kana ammaaf kanumarraanan dhaabaa turtiin wajjin gootanii ulfaadha galatooma. Laayik sheer gochuudhaan adaraa bira haa dhaabbannu. Dhaamsa obbolummaati. Turtii gaarii siniif haa ta'u. Bye bye.